Dhaabbanni Itiyoo Telekoom riijinii kibba bahaa Itoophiyaa tajaajila waraqaa eenyummaa dijitaalaa biyyoolessaa ifoomse. Itiyoo Telekoomitti Daayirektarri Ooppireeshinii riijinii kibba bahaa Itoophiyaa obbo Habtaamuu Mannaayee Itiyoo Telekoom hojii Ismaart Siitii magaalaa Adaamaa keessatti hojiilee gurguddoo hojjechaa tureera. Waraqaan eenyummeessaa dijitaalaa kunis ammoo hojii eegalame kana itti fufsiisuu keessatti gahee guddaa qaba jedhan. Magaalaa Adaamaa akkuma gartee isin ammaan dura jettanitti Ismaart Siitii ta'uu jirti. San keessatti bu'aan gartee Itiyoo Telekoom qabu baay'ee guddaadha. Wajji gartee qindoonee bulchiinsa magaalaa Adaamaa wajjin dalagu jirra. Sanii alatti amma bu'aan inni qabu speeshaalii waa'ee gartee Smart City kana wajjin malqabatee digital ID'n kun faayidaan inni qabu maali? Tokko namiyyuu gartee digital ID eega baasee boodatti iddoo kamirrattuu tajaajila gartee barbaadu argachuu ni danda'a. Indagana ammas maal karaa biraatiin gartee faayidaan inni qabu inklusiifiidha. Amma yoo gartee gandarree yoo kan dhayinu ta'e hangandaa ganduma saniif bicha gartee tajaajila kan nu danda'a jechuudha. Namni tokko wherever bakka adda addaa yoo kan deemu ta'e national ID yoo kan qabu ta'e waa'ee gartee hawaasaa wajjin ta'uu ni danda'a. Karaa faayinaansii kana wajjin ta'uu ni danda'a. Faayinaansii gunjee ispeeshaalii kolataraal barbaadama karaa gartee baankiitiin kana nugu deemu jechuudha. National ID namni baasee immoo waa'ee kolataraalaatiif kana gaafatamu jechuudha itti fayyadamu. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa hojiilee guddina biyyaa itti fufsiisuun alatti alseerummaa gama hundaan ittisuu keessatti shoora olaanaa ni taphatas jedhanii jiru. Dhaabbata Itiyoo Telekoom damee Adaamaatti oofisarri olaanaa tajaajila maamilootaa obbo Tarreessaa Bal'axaa bara 2028tti maamiloota waraqaa eenyummaa dijitaalaa qaban miiliyoona 90 horachuuf kan karoorfame yoo ta'u kana keessaa Itiyoo Telekoom dhibbantaa 36 yookiin namoota miiliyoona 32 galmeessuuf hojjechaa jira jedhan. Tajaajila kana Itiyoo Telekoomiin akkuma biyyaatti kan inni galmeessu akka biyyaatti kan 2018 dhumarratti kan karoorfame lammiileen miiliyoona 90 ta'an tajaajila kana argatu kan jedhudha. Isa keessaa Itiyoo Telekoomiinis dhuma 2018 irratti miiliyoona 32 galmeessuuf kan inni karoorfate. Kana jechuun akka biyyaatti kan galmaa'u keessa miiliyoona 90 keessa harki 36 Itiyoo Telekoomiidhaan galmaa'achaadha. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa kun lammiileen tajaajiloota gama diinagdee fi hawaasummaan jiran salphaatti argachuu akka danda'an isaan taasisas jedhanii jiru. Dijitaalaan eenyummaa ofii beeksisuu jechuun faayidaa baay'ee qaba. Karaa diinagdee soolaallee karaa soshaalii soolaallee faayidaa baay'ee qaba. Kunis tokkoffaan amanamummaa guddisa. Kana jechuun namoonni nu liqeessuu barbaadan irree eenyu akka taane nu beeku waan nu liqeessan of shakkuudhaan shakkii tokko alatti kan barbaadan nu kennuu danda'u jechuudha. Namoonni waraqaa eenyummaa gandaa, waraqaa eeyyama konkolaachisummaa fi paaspoortii qaban tajaajila waraqaa eenyummeessaa dijitaalaa kana argachuu akka danda'anis himaniiti jiru. Sagantaa kanarratti kan argaman itti gaafatamaan waajjira kaantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Makuraa Dinquu hojii magaalaa Adaamaa ismaartii gochuu keessatti Itiyoo Telekoom gahee leencaa qabaa jedhanii waraqaan eenyummaa dijitaalaa kun yakkaawwan akka biyyaattis ta'e akka magaalaa keenyatti raawwataman ittisuuf gahee olaanaa qabaa jedhanii jiru. Guyyaarraa sirni dijitaalaa ID akka Telekoomiitti ifoomee jira. Inni kun magaalaa keenyaaf carraa guddaa tokko innitti kan fudhannu. Sababiin isaa magaalli keenya magaalaa teekinooloojiin fayyadamtu magaalaa Smart Adaamaa jennee yeroo ammaa kana akka naannootittis akka biyyaattis teekinooloojii adda addaa as keessatti ittiin hojjechaa jirru kana muuxannoo goonee dabarsaa jirrudha. Kun immoo dhufuun isaa magaalaa keenyaaf humna dabalataa ta'a. Humna dabalataa ta'a. Sababiin isaa ID'n yookaan immoo waraqaan eenyummeessaa tokko yoo hojjetamu lammii magaalaa keenyaa yookaan immoo jiraataa biyya kana deeggarsi inni taasisu baay'ee olaanaadha. Alseerummaan garaagaraa ID'n hojjetamu jira. Amma guyyaa har'aa kana laawunchi gochuun qofti gahaa miti. Dhimmoota ID wajjin wal qabatanii alseerummaa keessatti magaalaa kana keessatti mul'atan isa isaan warra Telekoom wajjin taane akkamitti furuu dandeenya kan jiru teekinooloojii dabalataatiin akka kalaquu dandeenyu carraa guddaa nu uumeeti kan jiru. Haala addunyaan yeroo ammaa ittiin tarkaanfachaa jirtuun wal simsiisuufis hojiin gama kanaan damichi hojjechaa jirus kan jajjabeeffamu ta'uun obbo Makuraan himaniiti jiru. Smart Adaamaa gaafa jennu
waan komponentii kurnan tokko of keessa qaba. Kun 11ffaa goonee itti fayyadamne ammallee deeggarsa olaanaa nu kennuu danda'a. Smart mobility, smart security, e-service maal jennee e-governance jennee wanni jalqabne jira. Kanas itti daballee yoo hojjenne ammallee sadarkaa magaalaa kanaa ol ceesisuu danda'a, ol guddisuu danda'a waan ta'eef kana booda teknooloojiin keenya teknooloojii karaa itti hafu osoo hin taane teknooloojii yeroo yeroodhaan bu'aa fidee biyya kanaafillee faayidaa kennuu danda'u taane akkasitti hundi keenya iyyuu qophoofnee hojjechuutu nurra jiraata.